Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nageen na bira jiru akka isin biras jiraatu abdii qaba. Eeshi asumaan hor channel kooti faaraa taata subscribe share like gochuun dagatiin asin jedha. Har'a comment tokko qabaddeetini dhufeetini jira. Commentichis maal jedha? Samira hadaraa keenarra hin tarinnaaf deebisi. Abbaa manaa kan koo wajjin erga walitti heerumneetiin nikaa hol hidhannee kalala taane hoggaa tokko seenuu genneetiin jirra. Garuttuyyuu inni siree boodaan maal jedhee gaafata seeta. Akkam jedhee na gaafata ani mootu yoo inni akkanatti haasoo musaatu yoo na dabbara yeroo tokko darbee malee garuttuu yoo inni wanta fedhe na gaafate sin jedhe siree boodaan ani jala cadhisee sinin jedha amma garuttuu deemee innuu yoo natti jijjiiramu jammareetiin jira kana kan raawwanne sin jennu osoo biyya ormaa keessa jirru anaaf innillee wal bira jirra garuttuu yoo jettee badii guddaa kan qabu abbaa manaa kan kee osoo hin taane si jechuudha si abbaan manaa kan kee maal sirraa fedha mee maal akka inni sirraa fedhu siree boodaan wajjin ilaala inni tokkoffaani akka itti gammaddeetiin jirtu beekuu fedha kana yoo sin jedhatiin jedhu dhiira tokkichaa miti kana kan fedhu dhiira mara jechuudha kanaafuyyuu ati himmootuyyuu dhiirri tokko waan kana beekuu fedhuuf inni si gammachiisuu baatus si gammachiisus fuula itti toluu dhaqabaata hamilee isaa cabsaatiin jirta ati bar yoo fuula itti guurteetiin jettu kana ati bar ofitti amanamummaa isaa gadi buusteetiin jirta kanaafuyyuu inni hoo akkamitti hin jijjiiramne si bar akka horii balleessa isaa itti himaa hin jirtu garuu mana tokko keessa haadha manaa isaa taateetiin wajjin jiraataatiin jirta jechuudha. Yoo walii galaniitiin jedhanii wanti jidduu nama lamaan jiru wanti hin hiikamne hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu abbaan manaa kan kee algaa booda maal sirraa fedha akka inni si gammachiiseetiin jiru yookaan akka ati itti gammaddeetiin jirtu beekuu fedha. Kana himmootuyyuu ati itti himuu qabaattas waan jiru jechuudha. Akka yookaan fanfansuu isa tuffachuu yookaan immoo amala adda fuula itti guurtee achirraa garagaluu yookaan loluu yookaan immoo of caqaacatteetiin of nyaatu mana keessa ol garagaltee hiqaa walii quu yeroo tokko jechuudha. Waan akkasii amaloota akkasiisan loluu osoo hin taane ati agarsiisuu qabaattu haasaa nama wajjin jibbuu haasaa isaa jibbuu isumaayyuu bakka ofitti kaleessuu dhiisuu wantoota akkasii osoo hin taane ati itti himtee furmaata waan kanaa jidduu keessanii uumamee buusuudha qabaata jechuudha. Wanti kun wanta hiikamuudha wanta akka qalaalitti hiikamuudha sunis yoo ati isaatti himteedha inni maali raagamoo maali inni kan ofii isaatiin beekuu danda'u ati akka warii cadhisaatiin jirta inni maal haa ta'u jijjiiramuu qabaata'e kanaafuyyuu akka inni jijjiiramne yoo barbaaddeetiin jette itti himi achi booda akka inni si gammachiisiseetiin jiru yoo immooti yoo inni si gammachiisisin illee fuula ittiin guurin maasii qaba yoo dhungatteetiin jette hinduutu jechuudha. Ati yeroo rakkinni tokkoyyuu isatti argameetiin jedhe isa keessa argameetiin jedhe itti dubbachuudha qabaata. Garuu wanti yeroo inni sin gammachiisne kun darbee yoo kan ta'u kataatu kuni waan hiikamuu danda'udha. Garuu yeroo hunda yeroo kan ta'u kuni mana yaalaa barbaachisa jechuudha. Garuu darbee yoo kan ta'u wanti kun haala jireenyaa irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Dalagaan isaa kan alatti dalagu itti baay'achuu faa ta'uu danda'a. Yoo ati himmootuyyuu mana keessatti wanta isa gargaaru hin raawwanne yoo ati yaada kan keetinis ta'ee wantuma addaatuun isa cinaa hin jiraanne yoo inni ala dadhabee dhufuutti jechuudha. Kanaafuyyuu inni hoo akkamitti wanta akkanaa isa himuu danda'a. Kanaafuyyuu bultii keessatti bakkee algaa kanatti kan barbaachisu haadha manaa abbaa manaa qofa osoo hin taane haati manaas gahee guddaa akka qabdu beekuudha qabaata jechuudha. Ati nama sadaffaa keessa galchuu hin qabaattu yeroo kamiin yeroo rakkinni akkanaa kun isarratti argameetiin jedhe namatti hin himin gadi baatee hiriyaa tanteetti hin himini bar isatti hin himini nama tokkotti hin himini garuttuu bar abbaan manaa kan koo akkana maal akka godhu wallaalee jira jetta
uniformaan sibira jira malee sibira hin jiru jechuudha. Inna dammoo dubbii man zabana kana yoo namatti himteetiin hin jette hin himin jettee itti himuun himi ganda sanni mara waliin ga'e jechuu akka ta'eetiin jedhe hin dagatin sin jechuu barbaada. Kanaafuu ati gargaari itti himi rakkinni yoo gara isaatiin jiraateetiin hin jedhe yeroo tokko kan ta'u dalagaa irra kan ta'e kan ka'eetiin hin jedhe ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Habibi bari shamoona kana maaltu si mudate ati akka duraaniiti miti jettee suuta jettee teessistee haala gahaadhaan malee ati oluttaalaa ati akkana na gammachiisaa jirtu na hiiki asii bayi achiin deebi'i yookaan himmootiyyuu cal'isuudha hin danda'amu wanti akkanaa jechuudha. Badiin guddaan si bira jira maaliif akka walitti wajjin jiraatta hanga har'aa hoggaa tokko gayuu geettanii hin jirtan laata innuu yuus danda'eet hin jira bar ati fuula itti guurta waan tokko hin jettuun si danda'ee jira baay'ee tokko jechuudha. Kanaafuu please abbaa manaa keessan itti hima maal akka isarra barbaadan akka inni isin gammachiiseet hin jiru wanta maraayyuu gadi baatanii jirtanii bakka wanta keessatti hiikuu dandeettanis gadi baatanii himu osoo hin taane hiika wajjin dubbadhuun barri gadi cufiiti osoo wajjin dubbadhuun suuta jedhiitiitiin itti himi akkana jedhanii mash bifa lolaatiin bifa jaalalaatiin itti gadi himi jechuudha. Maaliif jennaani wanti algaa irratti dhufeetiin jedhe kun gara algaa kun hiikamuu ni danda'a. Yeroo hiikamuu danda'a wasin jedheetiin yeroo akkamii hiikamuu danda'a yoo ati isa gargaarteetiin jette jechuudha. Nama sadaffaa hin sissin bakkeessin jedhe sanitti himootuyyuu namni sadaffaan yoo seenuu qabaatu eenyumni doktora ta'uudha qabaata jechuudha. Kunis kan doktorri kunuu seenuu danda'u yeroo hunda yoo kan ta'u wanti akkanaa kun isa jechuudha. Bakka yeroo hundaayyuu yeroo kan ta'u jechuudha. Garuu yeroo tokko qofa darbee ji'a keessatti yeroo afur yeroo sadii akkas kan mudatu kan ta'u haala jireenya irraa kan ka'e kun siin jechuu barbaada. Ati kanaafuu abbaa manaa keessanitti please isii qofaa miti wanti akkanaa kun isin hunda keessa jira jechuudha. Yaa shamarran keenya baada abbaa manaa keessanii gadi baasanii hin dubbatina itti himaa itti haasaa yoo haasoftanii hin jenne akkamitti hiikamuu danda'a wantummaan kamuyyuu hiikamuu hin danda'u jechuudha. Yoo ati itti himne ofitti qabdeetiin yaa abbaa manaa kan koo akkana natti tolaa hin jiru barii waan akkana osoo goone yoo ati hin jenneen laata isatti eentutti hima sirraa'uu ni danda'a wantummaan kamuu sirraa'uu wanti hin dandeenye addunyaa kanarra hin jiru. Yoo ati maal jette qofa hin sirraaya jettee ati ofitti amantee yoo isatti himteet hin jette kanaafuu hin sirraaya akka inni isin gammachiiseetiin hin jiru yookaan himmootuyyuu wantoota adda san booda baay'eetu jira wanti raawwachamuu qabaatu. Kanaafuu isin immoo raawwatuun dirqama isin irratti hir'ina hangana ga'u mataa keessatti qabatanii abbaa manaa keessanis hin saaxilinaa isin jechuu barbaada. Kanaafuu itti hima abbaa manaa keessanirra waan barbaadan hir'ina jirus isin jechuu fedha. Nagaan na tura.